بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أجيفتوتا كينك كيريدا. الحمد لله بقى جراتني سنين جنة بقى جرتني ربي سبحانه وتعالى تكفي كيس سناكات وجه. كانت أنصر أنا كم بيكمو درسين كينا سينا أجرتني سعادي المبا وقاسيتي سينا سعادي المبا وقاسي الرالي كتا كداني صدفا جيني جرا اتدهاد دايتي والإحيسا سنين جرا كتان كدا صدفان ويا يوم أوماس ويا صدفاتي دولا قادسية كيس جرا دولا قادسية كويا توكو دبني كويا لما تالي دبني ويا لما تا كان أكا أغرتي هاga halkan keessa walakkaa lolan dubbanne halkan kana keessa akka qaaqaa bin umri at-Tamiimii waraana isaa bakka adda addaa facaasee qubsiisellee dubbanne waraanni sun ganama yeroo walitti fuundura dhaabbatan bakka adda addaa irraa yeroo inni gad dhufu ammallee waraana haarawa humna haarawa gadduude jettee akka agartee ma'anawiyyaata sodaa agartee onnee isaanii keessatti cabse ummata Faarisii dubbanne kanallee wanni biraa ka inni dalage maali qaaqaa bin umri at-Tamiimiin guyyaa sadaffaadhaa kana Haashim bin Utbaa ka agartee Shaam irraa dhufaa jiru ka dursee qaaqan duratti dhufe kana isa kanatti nama akka ergan hayyame ajaje duuba Sa'adii ilma Abbaa Waqaasi akka gizee tokkoon dhufne waraanni isaa akka waraana kiyyaa sanitti wal qoqqoodee haa dhufu jedhee ajaje akkasitti duuba agartee Haashim bin Utbaa osoo inni dhufee hin seenin ajajan duuba achitti nama itti erganii akkasitti kootuu jedhaniin tooftaa qaaqan itti dhufe san irratti dhufe inni waraana 5,000 harkaa qabaayyuka waraana 5,000 kan akkasi qoqqoodee waytii waraanni isaa akkasi dhufu ka ummanni Faarisii dhiisika onneen keessa duute duuba tooftaan biraa ka qaaqaa bin umri at-Tamiimiin dalage hoo Sa'adii ilma Abbaa Waqaasii hayyamsiisee halkan san keessatti halkanuma gaafa agartee guyyaa lammaffaadha haga agartee walakkaa halkanii wal lolan jenne san halkan san keessatti jeeshii muslimtootaa ka mirga jiru bitatti deebisee ka bitaa jiru mirgat deebisee ka duraa duyda duubat deebisee ka duubaa duyda durat deebisee bakka jeeshaa maraa wal jijjiire akkas dalage qaaqaa bin umri at-Tamiimiin guyyaa sadaffaadhaa gizee agartee dhufanii wal fuundura dhaabbatan yawmu umaas ka jedhamu kana guyyaan tokkoffaa yawmu armaasi jenne guyyaan lammataa yoomu agwaasi jenne guyyaa lammataa haga halkan keessaa cinaatti wal lolan jenne guyyaa duraa haga aduun dhiitu callaa wal lolan haga magriibaa guyyaa lammataa haga walakkaa halkanii wal lolan guyyaa sadaffaadhaa kana yeroo waraanni wal fuundura dhaabbatu amriin haaroo inni argame maali waraanni agartee ka Haashim bin Utbaa ka Haashim irraa dhufu badaa Hishaam irraa dhufu ka agartanii ka biyya Shaamii irraa dhufe dachii Ruumii keessaa inni kun bifa qaaqaan dhufe san irra gad dhufe taakka guyyaa sadaffaati beeka ammallee guyyaa sadaffaa kana maaltu argame jeeshiin agartee bakka isaa wal jijjiiree waan jiruuf jeeshii kara mirgaatiin jiru bitat deebisanii ka bitaa mirgat deebisanii ummanni Faarisii yeroo akka warri wal fuundura dhaabbatu yeroo argan kun ummata kaleen lolaa turee miti ummata biraati jedhan duuba isaan akkuma gaafa duraa agartee itti dhaabbatan sanitti akkasuma jiran jeeshii isaanii hin jijjiirre wal jala kun humna haarawaa warri kalee dheengaddan lolaa ture bakka kanaayyuu jiru jedhan duuba ummanni waan ajaa'ibaa nu dalage jeeshiin isaanii duuba ga'ee da'amaa nuti numatu as jira jedhan duuba lama waan ajaa'ibaa itti dalage ilaal qaaqaa bin umri at-Tamiimiin waan ajaa'ibaa itti dalage guyyaa sadaffaadhaa kana guyyaan sadaffaa yawmu umaas jenne jeeshii wal jala jijjiire jeeshii isaatu agartee ka 10,000 san halkan bakka adda addaa qubsiise osoo ummanni muslimtoota tuun argin jeeshiin kumni tokko sun agartee ka bakka adda addaati gamanaan gajjigata wayita dirree waraanatitti gadi duudan manni wal fuundura dhaabbatu jeeshiin isaanii gajjigu jira jedhan duuba kanaalleen onnee keessa cabse lolli tooftaa kanaan isaan cabse duuba guyyaa sadaffaadhaa kana duuba waraanni ni eegalee jennaan waraanni wal fuundura dhaabbatee ka Allahu akbarii isaa akkuma duraanititti eegalee Sa'aadiin ilma Abbaa Waqaasi yeroo afur Allahu akbar jechuu yeroo Sa'aad agartee ka Allahu akbarii tana oofu haga inni afraffaan ga'u eeguu hin dandeenye jagnootiin
warri akka Qa'aqaa binu Amrii Attamiimii itti seenan osoo inni afraffaan fixin. Amrii qaa'idaa, amrii hogganaa jeeshaa kilaafuun nama cabsa. Gaafa duula Uhudii sahaaban Nabi Muhammad gaara kanarraa akka gadi hin buune jedheen. Nabi Muhammad injifatee jennaan maal goona asirraa kun inni injifateeti gadaaduun nullee itti amma kamnu jedhanii sahaaban kaanii gadduudan. Hagasiif cabnanni sun guutuun argame amrii nabii kennaa kilaafan. Gadi hin bu'inama san achirraa gabbu'uu santu gaafas sahaabaa nama 70 guutuu halaake. Kanaafuu yoo hogganaa jeeshaa kilaafan halaakatu argama. Beekama kun ummata muslimaa keessatti. Amrii hogganaa jeeshaan kilaafan yoo inni waan agartee kayrii keessatti uummatee haa ta'u inni nama ajaje hindi danduuba. Waan inni maasiyatti nama ajajin. Yaa subhaanallah. Duuba kaa amma qaaqan amrii Sa'aadii ilma Abbaa Waqaasiin eegganne duuba. Hageenni takbiirtaa afran fixuun eeyne itti seene si'aayaa namaati. Sa'aad duuba rifate. Jeeshiin muslimtoota guutuun rifatan. Cabne jedhanii. Ajaja agartee ka amiira kennaa kilaafne cabne jedhanii. Sa'aad nama qaruutee waytima san yaa Rabbi an hayyama godhee fi hayyama godhiif jedhe. Allaahumma aazintu lahu wa illam ya'dhan lii. Yoo inni hayyama nan gaafatinillee yaa Rabbi an hayyama godhee fi yaa Rabbi dhiisiif jedhe duuba. Yaa Rabbi an hayyama godheef jedhe Sa'aad. Gosti banii Sa'aadillee ta jedhamtu agartee ka osoma agartee inni takbiirtaa san hin fixin itti seente. Yaa Rabbi an hayyama godhee fi isaanillee araarami jedhe. Gosti Bujaylallee osoo Sa'aad agartee takbiirtaan fixin itti seente. Yaa Rabbi an isaanii dhiise yaa Rabbi dhiisiif jedha Sa'aad duuba achuma gubbaa. Gosoonni adda addaa takbiirtaa isaa haga inni fixu osoo hin eegin itti duudde duuba. Warra agartee Faarisii kanatti jechuudha. Waraanni ni si'aayaa. Duuba agartee kaasii itti gadi jedhan aga Sa'aad agartee inuu yaadanneeyyuu isaan tan. Sa'aad qaruutee namaati duuba dafee yaadate. Waraanni muslimtoota kun baay'ee rifatanii warri gariin jechaadha warri agartee dubbiin tun galtee cabne jedhanii agartee ka ajaja Sa'aad osoo hin eeggatin itti seene jedhanii akka malee rifatan. Immoo jechi Sa'aadii sun du'aayin Sa'aadillee qeebalamtuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan ummanni muslimtoota dalageessan Rabbi itti laalle itti seenan duuba. Guyyaa san wayita itti seenan waraanni wal eegalee ar'a Faaris maaliin dhufte? Arba kaleessa lolan seeniin ka sababaa meeshaan irraa caccabuutiif seenuu hin danda'insan har'a meeshaa haarawa godhanii fi sibiilarraa sanuu tolchanii sibiilarraa tolchan sanuu waan arbatti uffisan. Ija isaa malee bakka mara xaxanii jiran. Ija malee bakki takka hin jirtu duuba. Ija malee bakka marattuu uffisanii jiran arba. Haala kanaan fuudhanii dirree kana keessa gasseensisan. Arbi waan gaafa duraa ummatatti dalagee ummatatti dalagu seene duuba. Allahu akbar. Miidhaan asii dhufte har'allee ummata muslimtootatti irratti. Arbi akka gaafa duraa ummata dalage fardoon muslimtoota yoo asii achi buluftu arba agarraan ofirra dachaati. Dammayxee nama lafatti fitti. Arba yoo ati jette agartee qoffeen dhahee lafaan si dhahee dhufee si gubbaa ejjata. Arbaleen jifame ummanni arba gubbaa dhaabbatu achi arba gubbarratti sanduuqa tolchaniif achirraa eboon gasi waraana achirraa xiyyaan gasi darbata. Isa yoo darbatte agartee kaayoonni mataa ol fudhatee mataa argatte malee sanduuqa keessa jira argatuu hin dandeettu. Bifa kanaan ummata muslimtoota baay'ee miidhan duuba. Guyyaan kun guyyaa agartee sadaffaati. Yawmu uumaas. Yawmu uumaas. Guyyaan uumaasii guyyaa akka guyyaa gaafa duraa san deebise duuba. Garuu jagnootiin har'a qixxooytee jirti. Alhamdulillah. Wanni Rabbiin agartee ummataa tumseen jagnootiin har'a qixxooytee jirti. Ka akka Haashim binu Utbaa binu Abii Waqaas dhufee jira duuba. As keessa jira. Ka akka Qa'aqaa binu Amrii Attamiimiin dhufee keessa jira. Har'a walii yaalarree. Kophaa agartee sibiila muruu fi gargaarsifattee muruun tokkoo miti duuba. Jagnootiin dabalamtee jirti. Haala kanaan waraanni agartee akka malee oo'ee garuu bakki arbaa kun akka malee ummata muslimtoota irratti jabaate. Arbatti fala barbaaduun dirqama ta'e har'allee. Sa'aad binu Abii Waqaas warra Faarisii ka islaamayee isaan keessa jiru yaamee gaafate. Arba akkamiin hinjifatuu dandahanii jedheen duuba.
akkaataa arba ittiin hinjifatuu dandahan himaniif duuba tooftaa sanirratti sa'aad deemuudhaaf lafaa ka'e akka itti tooftaa sanitti sa'aad fayyadame darsii itti aantuun keessatti dubbanna yoo rabbiin hun gahe.